Jaalatamtoota kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo kan Waaqayyoon jaalattan kan Waaqayyoon caalchisee amma lubbuu isaatti nu jaalatu hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hunduma keessaniif guyyaa 48tti cuuphamuudhaan mucummaa Sillaasee kan argattan kan fagoo kan dhihoo kan biyya keessaa kan biyya alaa baga guyyaa ayyaana cuuphamu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isiniin ga'e amiin bagatti isiniin ga'e isiniin jirti keessan dadhabduuf cuuphamtuu kanan ta'e sababeeffachuu ayyaana cuuphatiin walaloo sadii tokko jennee jedhu qabadhee gidduu keessanitti argameen jira mata dureen sadii tokko jennee jedheen jalqaba. Sadii tokko jennee ni galateeffannaa abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee ni malleeffannaa nuti ni amannaa tokkummaaf sadummaa nuti ni amannaa. Mucummaa Sillaasee xaalayaa garbummaa Yordaanos keessatti kan sadummaaf tokkummaa abbaan ifa baase sadummaaf tokkummaa abbaan ifa baase. Cuuphaadhaan arganne mucummaa Sillaasee xaalayaa du'aa Yordaanos keessatti kan ittiin tarsaase xaalicha du'aa kan ittiin mancaase xaalicha du'aa kan ittiin mancaase. Abbaan ni dubbate ilmi kiyya kanaa jedheetoo sadummaaf Sillaasee ifatti mul'ate hafuurri qulqulluun bifa gugeetinis kan inni mul'ate raajiin dubbatame ifatti mul'ate raajiin dubbatame ifatti mul'ate. Sadummaaf tokkummaa Sillaasee amannaa abbaa ilma jennee hafuura qulqulluu waaqa tokkotti nuti ni sagannaa waaqayyoon tokkotti nuti ni sagannaa. Amantaan tokkodha cuuphanis tokkuma waaqayyo uumadha tasuma shakkinaa koottatii cuuphamaa kan cuuphame malee hin fayyu tasuma kan cuuphame malee hin fayyu tasuma. Harka Yohaannis inni kan cuuphame xaalayaa garbummaa cuuphamuu isaatiin kan nurraa dhabame xaalayaan garbummaa cuuphamuu isaatiin kan nurraa dhabame. Martuu baga siniin gahe cuuphamuu gooftadhaa kunoo guyyaan gahe garbummaa seexanaa isaan nurraa ka'e sadummaaf Sillaasee kinoo ifa bahe sadummaan Sillaasee kinoo ifa bahe. Jaalatamtoota kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo walaloon koo asuma irratti golobee jira baga isiniin ga'e irra deebiidhaan baga nuun ga'e hundumti keessan ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u hunda keessaniif ayyaana gaarii isiniin jedha galatooma. Gurguddoota dhiisee isa badee barbaacha barbaacha gurguddoota dhiisee isa badee barbaacha barbaacha walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana dabbaatee walakkaa galana gurguddoota dhiisee isa badee barbaacha barbaacha gurguddoota dhiisee isa badee barbaacha barbaacha walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana walakkaa galana dabbaatee walakkaa galana. Jaalatamtoota kabajamtoota